ወደ የመን እንግዲህ ልጆችም ማለት ነው ፓስፖርት ስላላቸው ያለውን ያስወጥቼላቸው ነበር። መኖሪያ ፈቃድም አላቸው እና እንግዲህ ajaa'iba rabbii dhugaa rabbii akkuma isin viidiyoo sumayyaa argitan jechuudha. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii ani baay'ee tokko rifadhee mimmaantu na qabee jennaan viidiyoodhaan ba'uu jibbi jechuudha. Dhugaa rabbii garaa kiyya baay'ee tokko na rifatee baay'ee tokko na'ee attamitti sumayyaan dhugaa rabbii nuti walitti araaramu walitti deebuu jennee eegaa jirra. Isheen kun yamaniitti deebitee jechuudha. Yamanii jiraachuu naa wayyattee akkuma isin argitanii ani jireenya Itoophiyaa keessa jiru anaannatti cimee jira. Ijoollee wajjin jireenya Itoophiyaa jiraachuu hin danda'u. Barbaadu Itoophiyaa keessa jiraachuu jettee akkuma isin argitanii waraqaan ijoollee silayyuu xumuramaadha gaabeettanii. Kanaaf deebitee jirti jechuudha gara auzubillah wallahi hedduu tokko namatti ulfaata. Barbaadu ani ayyuudhumaa fi Saayidooyyuu arguun barbaadu jireenya isaanii jeequ hin barbaadu jedheetanii deeme waan ta'eef lakkii ani jiraadhu isaanii wajjin jettee kan isheen dubbachaa jirtu. YouTube irra hojjedhees immoo isaanii wajjin bakka haasaa walitti deddeebisuu dubbii wal jala fuuchuu kana ofirraa dadhabeetiin jira waan ta'eef innis immoo na barbaadanii waan isaan na godhan hin beekani. Ani ayyuu sodaadhee jira waan isheen na gootu hin beeku innillee waan inni na godhu hin beeku. Kanaafan sodaadhee biyyarraa ba'ee hunda caalaa ani maatii koo argeera. Biyya koos immoo argeera kana caalaa homaayyuun barbaadu jettee kunoo YouTube irra gadhiistee jirtu argitanii jirtu waan ta'eef wallahi hedduu tokko rifadhe hedduu tokko na gaddisiise jechuudha. Ani akka kootti hedduu tokko rifadhe dhugaa rabbii ani bari jechuun maal mana isaa fooqii sana soo bitattee mana sana soo yeroo dhiyoo keessatti akka kennamuuf waraqaa ragaa fudhattee jirti. Amma gidduutti kanatti maal turukutee deemte sumayyaan dhugaa rabbii maal taate dubbii balleessite mee maal jetti mana madaamii keessaa ndee isheen Saayidoo faarratti sagalee deddeebisuu malee Saayidoo yoo waa isaanii haasa'uu dhiifte yoo kalaas YouTube isheen hojjetattu ijoollee ishee wajjin viidiyoo waraabbatattu nama wajjin hojjedhu qabummaan hiriyaan qabdu ijoollee obbolaa ishee fiddee wajjin hojjettu maa warri YouTube irra hojjechaa jiru hiriyaa qabamoo ndee maa inni isheen mana madaamiitti deebitu dhugaa rabbii ana hedduu tokko na rifachiistee iyyuu sumayyaan dhugaa maal taate attamitti mana madaamii biyya ormaatti deebitee galti biyya akkatti keessaa bahuu dhabe nuti keessaa ba'an isaan jennee gammanna attamitti deebitee Yemanitti galti. Wallahi nama rifachiisa cimaanni wallahi hedduu tokko na areeyyaan viidiyoo dalaguu hin danda'u. Viidiyoodhaan bahee dubbachuu dadhabee jiru dhugaa rabbii maanni maal amma kana yoo isa dhiifte kalaas ijoollee isaatti agarsiifte maal godha Saayidoon biyya sirree keessa hin jirre keessa jira moo ayyuun biyya sirree hin jirre keessa jira moo jirti moo maal gochuu dandeessi? Kan isheen baqattee qeeshee mana bitatte sana faa dhiiste deemtu. Ani jiraadhu ani barbaadu as keessa achi manuma madaamiitti deebi'ee mana duraan iyyuu hin jira manni sun iyyuu hin barbaadu ani as keessa jiraachuu tokkoffaa nama wajjin jiraachuu nama barbaachisa ani nama hin qabu ani fira as keessa hin qabu. Lammaffaa immoo ijoollee makootiif iyyuu sodaadheen jira matuma kootiif iyyuu nan sodaadhee jettee wallahi mimmaan ija keessa gugguutee barbaadeeti viidiyoo waraabde argitanii jirtu miti viidiyoo ishee wallahi hedduu tokko rifadhee waan baay'ee tokko gadde bakka kanatti neenne qaan dhugaa ndee Itoophiyaa maal godha Saayidoon ndee biyya seera hin jirre jira moo Saayidoon maal godha ayyuun maal gooti fuma fooggalti malee seen warra humna hin qabne intinii gooti malee maal gooti ayyuun homaa gochuu hin dandeessu dhugaa rabbii argachuu iyyuu hin dandeessu. Ani sodaadhaa hin jiraadhu ani nan sodaadhee bakka rifachaa jiraachuudha asuma keessa jiraachuu naa wayyadheetan deebi'ee jette kun akkuma isin argitan jechuudha. Maaliif amma kana sodaachuun see dhugaa rabbii maal gooti ayyuun ofuma afaan hin odeessiti malee kan ayyuun mataa irra obbaase Saayidoodha amma ga'eessa lixa eessa lixa ka deebi'e kaatis Yemaniitti duukaa Saayidoo maal eddaree maal eddagaa dhugaa rabbii kunoo doorsiftanii waa meeqa haasoftanii viidiyoo waraabdanii kunoo biyyaa baaftanii akka waan gaarummaa ta'e akka waan gaarii haasaa jirtanii isee fi lafiititti fiddanii warra ibdanii fakkeessitanii kunoo biyyaa baaftan kaasumayyaa hayi biyyaa baaftanii ooftan kaa maal fidduree amma maal gootu maal gochuuf teessu ayyuu wajjin maal gochuuf teessu olii gad joonjisitanii mucaa namaa olii gad deemti sababa keessan sodaa keessan isheen eessaayyuu sodaachuu dhiifti ayyuun akka xiqqaa gootee nama cabsiti ayyuun bakka deemtutti nama falatti dhugaa qabdiin sodaatte garuu seerri jiramaa seeratti laattu
Seera darbitee jiraatti moo ayyuun? Kan isheen sodaatte biyya baatuuf maali? Kan isheen biyya gubaa keessatti deebituuf maali? Biyya dubbiin jiru. Biyyatti deebi'anii dhayyamanii yookaan immoo biyya biraan deemtu warra akka biyya gurguddatan kana hin jijjiira. Maani nuroo guddinatti na yuutuubiin kee guddaadha. Waan fedhe hojjette namni si ilaala. Dhugaa rabbii diraama madda addaa piraankii madda addaa hiriyoota seefira seeratti goote wallahi namni ilaalaaf maa biyya baate mana madaamitti deebite. Ani wallahi iddoo tokko rifadhanatti hin tollee dhugaa rabbii sammuu kiyya na cannaqame viidiyoodhaan bahee waraabuu danda'e yeroo ittiin hudhamu immoo danda'e viidiyoo waraabuu hin danda'u dhugaa rabbii mimmaantu na qabee na hudhaan bu'a. Ana iddoo tokko gara na nyaatte dhugaa rabbii. Barsiluma ilma namaa baqachuu wayya bara ilmi namaa qaxiisi kutaame ilmi namaa si nyaata dhugaa. Bar bineensoma sin godhu bineensa jalaa baqattee dheessitee ofirraallee rukutta bineensa ilmi namaa garuu dhokatee si galaafata dhokatee si ajjeesa ilmi namaa dhugaa. Ana addunyaa kana irraa ilma namaan sodaadhaan bineensan sodaadhu ilmi namaa budaadha dhokatee si nyaata dhugaa qabdiyyuu kanaaf deemte of sodaatte. Hayyaa rabbii qiyamaan si godhe baran. Isheen inni kaleessa viidiyoo waraabee isheen kutte. Inni kaleessa ummaa viidiyoo waraabee gadhiise isheen kutte. Isheen qaarite deemte yeroo achi ga'uun viidiyoo gadhiisatte kunoo mana ishee keessa deemte kushinaasi keessa waraabbachaa jirti viidiyoo. Sumayyaa baran dhugaa mana ishee isa bitatte sana fooqichatti galti jedheen eegaa jira baran. Yeroo dhiyootti ji'a 3 boodatti achitti galtiin jedha. Isheen garuu fuutee deemte maali jaarsolee himti jara kana walitti araarsuun dhibee. Jaarsolee himti jabaan jara kana gara Saayidootii gara isheetiif dhufe walitti deebisuun dhibee. Namni silaa bultii namaa jaaramuun jaallatu. Namni yooti bultii kee jaala qabattee abbaa manaa kee qabattee wajjin deemte hin jaallatu namni si anaa naaffaadha. Diigamuu barbaada adda adda faca'u kunoo faca'an ka. Yaa rabbii kiyya maal si godhe yaa rabbii kiyya ati laaffisiif dhugaa rabbii amma Saayidoon immoo mataan immoo badee naannaa gama viidiyoo kan arge immoo mataan naannaa wallaahi laazim mataan naannaa Saayidoo yaa rabbii kiyya maal si goone baran maal si goone ijoollee kana walitti hin deebistu ati. Ana nyaatu ergechi keessa gammadde malee bari yeroo ashii kaatee kunoo gaa yaa rabbi kiyya maaluma laatan jedhee dhugaa rabbii ulfaata jiru wallaahi iddoo tokko ulfaata du'aa godhaafi malee baay'ee tokko cinqamtee jirti. Namni yeroo viidiyoo waraabu gammachuu waan hin qabutti fakkaatatte yeroon kolfee qabadhu gammachuu waan hin qabutti fakkaatanii garuu viidiyoo dudduuba bu'aan oolatte. Isumanii maal tureedha ani maan ture bar nama nan dhaggeeffatu malee. Waan gammaddee jirtu isinitti fakkaatti garaan ishee gubataadha jechaan ture bar anaa gubbuun gubattee wallaahi hin gubatte bar jaallattee miti kan isheen olii gaddeemtu waan godhittiidha bar hin sodaatte waan godhitti isheenoo bakka deemtutti qaagotee nama cabsitii jamaa rabbii kana sodaatte deemte ka. Iddoo tokko ulfaata wallaahi iddoo baay'ee nama cinqaayyuu kun.